dhaggeeffadhu ani Bashir bira dhufee Ahmadin argee jedhee si bira dhufee Ahmadin argine jedhee dubbii wal diiga kijib dubbiin kiyalachuun fudhatamtu ka waaqayyo argee jedhamu in argine jedhamu ani garuu argeera jedhe Yesuus nama moo namaa miti nama ta'etu arge bar nama arge nama hin argu jedhe namni hin argu jedhe waaqayyoon hin ta'u hin fudhatamu 46 ani argeera hin fudhatamu 37 nu jedhe 37 dura 46 dura ay lakki Itu sana okay. Namoota biraaf dubbate bara. Ahmad dubbachuu barbaadani dubbadha Ahmad okiyya inshallah. Ashi. Obboleessa kee Apostol. Na dhagaa jirtu. Apostol. Allah. Yes. Galatoomul fadha. Ilma Waaqayyoo ta'uuni Yesuusin Waaqa godha. Ilma Waaqayyoo ta'uun isaa Waaqayyo Gaaffii gabaabaan si gaafadhe ilma Waaqa Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uun kanan dandeessu ana qofa dandeessu tindisu. Yesus Kristos ilma Waaqayyoo ta'uun isaa abbaa isaa wajjin tokko isa taasisuu danda'a. Gaaffii koo qofa naa deebisi waa'ee tokkummaa sin gaafanne. Yesus Kristos ilma Waaqayyoo ta'uun Yesuusin Waaqa godha. Eeyyeen ni godha. Ayyee galatoomul fadhu. Ilmaan Waaqayyoo warri Waaqarraa seera uumamaa dhaggeeffadhu. Sirriitti dhaggeeffadhu. Lakkoofsa nama si himu jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 6 macaafa Iyyoob boqonnaa 1 akkasuma Iyyoob lammaffaa Iyyoob boqonnaa 38 Roomee boqonnaa 8 Roomee 9 Galaatiyaa 3 ilmaan Waaqayyoo warri Waaqarraa maal jedhamanii waamamu? Maal jedhamanii waamamu? Maal jechuun namoota ilmaan Waaqayyoo warri Waaqarraa maal jedhamanii waamamu? Ilmaan Waaqayyoo jedhamanii waamamu. Yesuus ilma eenyudha? Yesuus adda ka. Ilma Waaqaa moo ilma Waaqaa miti Yesuus? Yesuus Addaam isa lamaffaadha. Addaam isa dura. Ilma Waaqaadha moo ilma Waaqaa miti? Yesuus Addaam isa lamaffaadha. Yesuus ilma Waaqaadha moo ilma Waaqaa miti? Yesuus sanyii Addaamii miti. Ilma Waaqayyooti. Adda inni. Yesuus ilma Waaqayyoodhani? Namoonni hundi ilmaan Waaqayyoo jedhamaniiru. Garuu haa ta'u malee. Na dhaggeeffadhu. Gaaffii koo qofa naa deebisi. Yesuus ilma Waaqaadha moo ilma Waaqaa miti? Yesus Kristos ilma Waaqayyoo Addaam isa lammaffaa afuura jireenya. Galatoomuu ulfaadhu. Ilmaan Waaqayyoo warri Waaqarraa ilmaan Waaqayyoodha moo ilmaan Waaqayyoo miti? Ilmaan Waaqayyoo warri jedhaman ruubii Yesuusii ga'uu hin danda'an garuu jedhamaniiru. Waa'ee ga'uuf hin geenye si gaafataa hin jiru. Ilmaan Waaqayyoo warri Waaqarraa ilmaan Waaqayyoodha moo ilmaan Waaqayyoo miti? Ilmaan Waaqayyoo Israa'eloonni iyyuu ijoollee Waaqayyoo. Ilmaan Waaqayyoo ta'uun Waaqa isaan taasisuu danda'a ilmaan Waaqayyoo warra Waaqarraatiin. Isaanin hin danda'amu because isaan hin danda'u. Yesus Kristos garuu hafuura Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo ilma Waaqayyoo taasisuu hin danda'a. Ilmaan Waaqayyoo gaaffii koo deebisi. Ilmaan Waaqayyoo warri Waaqarraa ilmaan Waaqayyoo ta'uun isaanii Waaqa isaaniin taasisuu hin danda'a. Waaqayyoota jedhamaniiru garuu Waaqa tokkicha sana miti. Waaqa isaaniin taasisuu hin danda'a. Waaqayyoota ta'aniiru ragaasiin kenna. Waaqa isaaniin taasisuu isaan Waaqadha. Waaqayyoota ta'aniiru ragaasiin kenna. Maarree isaan Waaqadha moo Waaqa miti? Waaqayyoota ilmaan Waaqayyoo. Waaqadha moo Waaqa miti jarri? Jarri Waaqayyootaa fi Waaqa gidduu garaagarummaa guddaa jira. Waaqayyoo fi Waaqayyoota. Dhaggeeffadhu ilmaan Waaqayyoo ta'uuni Waaqan taasisa moo hin taasisuudha? Gaaffii nan gaafadhe gabaabumatti. Isaaniin hin taasisu Yesus Kristos garuu taasiseera. Ulaagaa garaagarummaa. Ilma Waaqayyoo ta'uun Waaqa taasisa kan jedhu deebiin kallattii wangeela keessa jira. Warri ilmaan Waaqayyoo isa jiraataa jedhaman isaan gaaffii koo naa deebisi. Ilma Waaqayyoo Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uunsa Waaqa isa taasisa kan jedhu wangeela keessa jira kallattiin. Eeyyee ragaasin kenna waa'ee Yesuusiif taanaan. Fiid dafi. Bash waa'ee Yesuusiif taanaan imma. Okay. Ela dhaggeeffadha gaaffii koo dhageessaniitu. Namni 2,200. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uunsa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uunsa Waaqa isa taasisa kan jedhuun barbaadaa jira. Dhageessanii? Kuno. Maarqos, Yohaannis, Luqaas, Maatiyos wangeelota kan arfan keessaan barbaada. Okay, akkasis taanaan wangeela Yohaannis boqonnaa 10 naaban. Daf. 10 meeqa? 10 naaban. Tol. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30. Yes. It's okay. Dubbisi. Taaptaa godhaa jiran miliyoona galchaa. Yafaaniin laaffatama ni galchaa. Bashiiris hin jiranii dinqinees jirti. Gingilcha assalaamu alaikum tiyyaas hin jirti. Hikimaan jirti. Apostol anis hin jira. Malaayikoonni illee nu marsanii jiran nu gubbaa Waaqayyoo jira. Arrama malaayikoonni dhufanii. Yohaannis meeqa?
Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30. Kudhan soddom. Dhaggeeffadhaa gaajoo ela. Gaaffii koo moo dhaggeessettamini kudhan soddom. Gaaffii koo dhaggeessettamini Sirriitti. maaliin jedhe? Yesuus waaqayyo ta'uu isaatiif ragaa barbaadde. Yesuus ilma waaqayyoo. Yesuus ilma waaqayyoo ta'uu isaan waaqa ta'e. Kan jedhudha kan hin gaafadhe. Yesuus akka ilma waaqayyo ta'e akka inni waaqa ta'e ragaa wal qabataadha. Dhaggeeffadhu waan hin si gaafadhe. Ela Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo ta'uu isaa waaqa ta'e jette. Walii galle moo waliin galle? Akka ilma waaqayyo ta'e atuun beektaa amma waaqummaa Walii galle ilma waaqayyoo ta'uun waaqa ta'e kan jedhu barbaadaa jirra. Sababii nuti kana barbaanneef ilmaan waaqayyoo warri waaqarraa waan waaqota jedhamanii waamamneeniif Yesuus ilma waaqayyoo ta'uunsa ilmaan waaqayyoo warri waaqarraa waaqa jedhamanii waaqota jedhamanii waamamaniif Yesuus Kiristoos inni ilma waaqayyoo jedhame immoo ilma waaqayyoo jedhamuusaaf bakka waaqa jedhu barbaanne. Inumaayyuu waaqa guddicha ta'uu isaa ragaa kenna. Eshi kudhan soddom walii galle. Isin garuu rifeensi mataa keessanii Eessa jira mucaan wangeela Yohaannis boqonnaa dura rufatee hin dubbise. Yohaannisi hin dubbisa dhaggeeffadhu. Abbaan fi natti dogongoree dhaabat. Isaan hin jedhe. Dhaabat. Dhaabat natti dogongoree. TikTok irratti hin gubin. Amado. Natti dogongoree dhaabat. Daa'imman hiisisin ame. Ani tokko jedhe Yesuus Kiristoos. Ameen jedhe Amada fi. Qoy dhaabat. Lamin. Dhaabat. Amin yellam lamin. Abbaanii fi ani tokko jedhe jechuun tokko jechuun tokko. Obsii Yohaannis obsii. Lama miti sadii miti jedhe. Yohaannis kudhan meeqa? 10:30. 10:30. Yes. Okay. Abbaa fi ilmi egaa tokko taate amma ilmi isaa tokko. Abbaanii fi ani tokko isaaniin jedhee hayyee. Ameen jedhi katemmoo. Hayyee abbaanii fi ani tokko isaaniin jedhee dheni. Yes. Tole galatoomi. Gaaffiin koo kanadha. Yesuusiif waaqni tokkodha moo tokko miti jedheeraan gaaffii koo keessatti. Dabalata siin kennaa ganaa qusiin qubsala. Tokko qofa miti. Bakka hedduudha waan ta'eef sirriitti. Abbaanii fi Yesuusiif abbaanii tokkodha jette miti. Yes. Tokkodha miti. Tokko. Yesuus du'eera abbaan du'eera. Abbaan du'uu hin danda'u. Yesuus garuu du'eera miti. Ilma isaa du'e. Yes. Amma tokko moo gargari? Tokkuma ilma isaatu du'e abbaan jira. Tokkodha hin jenne amma kana. Yesuusii fi abbaan tokkodha hin jenne tokko yoo ta'e akkamitti Yesuus du'eennaan abbaan biraa hafe. Yesuus gurguran birrii Yesuus gaafa inni qarshii 30tti gurguramu abbaan maaf hin gurguramiin hafe erga tokko ta'ani. Abbaan dhaggeeffadhu abbaan hafuura waan ta'eef hafuurri du'uu hin danda'u hafuurri hin duune dhagnatu du'e foontu du'e namummaa Yesuus Kiristoos du'e abbaan immoo du'aa isa kaaseera. Tokkodha kan jedhe sidha miti. Yes tokko. Maaliin tokko ta'an? All right. Maaliin tokko ta'an? Hafuurri Yesuus Kiristoos abbaadha. Okay. Gaafa Yesuus ajjeefamu hafuurri keessa jira moo hin jiru yeroo inni fannifamuuf dhaqu? Yesuus Kiristoos namummaa hafuurri keessa jira moo hin jiru? No, hafuurri keessa jira moo hin jiru? Maaf hin jiru hafuura namummaa isaati ka? Hafuura namummaa? Namummaa isaatiin du'e malee waaqummaan hafuurri sun kan eenyu kan hafuurri sun kan eenyudha? Hafuurichi keessaa ba'e sun. Hafuura abbaati. Hafuura abbaatti keessaa ba'e miti? Yes. Isaanoo tokko akkamitti hafuurri abbaa keessaa ba'a? Akkamitti dhiisee keessaa ba'a erga tokko ta'ani? Abbaan du'uu danda'u waan ta'eef ilmi isaa immoo du'uu qaba waan ta'eef ilmi isaa immoo yoo du'e nuti ijoollee waaqayyoo taana waan ta'eef kanaaf ilma isaa akka inni du'utti dabarsee kenna. Abbaatu ilma isaa akka inni du'utti dabarsee kennee ofiisaa du'a sodaatee jechuudha. Sodaatee tun taane du'uu hin danda'u waaqayyo. Waaqayyo du'uu hin danda'u miti? Yes. Okay. Kan du'e waaqayyo miti mitiire? Namummaa nama Naazireetii du'e. Kan du'e waaqayyo miti. Namatti du'e mitiire? Ilma waaqayyo Yesuus Kiristoos nama. Kan du'e waaqayyo miti namadha mitiire? Yes. Okay. Yesuus nama moo nama mitire? Yesuus Kiristoos namummaa isaa du'e. Yesuus Kiristoos nama dhaggeeffadha har'aa kaasee Yesuus Kiristoos elaa ammas irra deebee Yesuus Kiristoos waaqa miti kan du'e namadha. Namniif waaqni tokko ta'uu hin danda'u. Xumurameera. Naaf naa deebeera gaaffiin koo. Ilma namaa isa olii dhufedha.
Amma Naaf ragaa naa si deebeeraan jedheen maaliif ennaan kan du'uu danda'u namaa fi waaqni tokko ta'uu hin danda'an tokkummaan sun addana kanatti deebee diigame gargarii jechuudha. Silaa waaqayyo Ituu- du'e eenyu sin jedhe? Eh? Kanaan dura sitti mani moo waaqayyo du'e sin jedhanne moo? Yesuus waaqattee Yesuus waaqa dhamee amanama mini kiristaanummaa keessatti. Yesuus Kiristoos ilma waaqayyo masicha dibama dhuga amanama sagalee waaqayyo safoon uffatee nu gidduu buufate. Nama ilma namaa ofin jedhee inni of waameera. Wangeela Kanaafuu Yesuus waaqa miti mitiire. abbaasaatu waaqayyo isa tokkicha. Kanaafuu Yesuus waaqa moo waaqa miti. Guutummaan waaqayyo isa keessa buufatu Yesuus waaqa dhamoo waaqa miti. ilma waaqayyoodha. Waaqa dhamoo waaqa miti. Yesuus Kiristoos nama Waaqa dhamoo Yesuus waaqa dhamoo waaqa miti. Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoodha. Yesuus Kiristoos waaqa dhamoo waaqa miti. Yesuus abbaasaa wajjin tokko. Yesuus Kiristoos waaqa Kiristoos dhamoo waaqa moo waaqaa miti? Yesuus waaqa lammaffaa miti. Yesuus waaqa waaqa tokkoffaa dhamoo moo waaqa waaqa miti? tokkoffaa miti? Taragaagay. Ela Yesuus Gaaffiin koo Hanqa deebisuu gadi hin lakkisin. Yesuus Kiristoos kan du'e nama Yesuus Kiristoos waaqa dhamoo waaqa miti. Yes, namummaan isaa ilma waaqayyooti, ilma Gaaffii koo gabaabsinaa deebisi Yesuus Kiristoos waaqa dhamoo waaqa miti. Waaqayyo abbaasaatu waaqa Waas Yesuus Kiristoos waaqa dhamoo waaqa miti. Yesuus Kiristoos masicha dibamaadha. Aadibamu afannifamu Yesuus Kiristoos waaqa moo waaqa miti. Yaa fannifame isa du'a moo'ee ka'ee Yesuus Yesuus waaqa moo waaqaa miti? ilma waaqayyoodha. Yesuus waaqa moo waaqaa miti? Waaqa dhamoo waaqa miti. Ilmaan waaqayyoo isa keessa jira. Yesuus waaqa moo waaqaa miti apostol? Yesuus Kiristoos nama isa waaqayyo isa keessa buufatee jirudha. Yesuus nama malee waaqaa miti mi? Nama isa waaqayyo guutummaatti isa keessa buufatee jirudha. Yesuus nama malee waaqaa miti mi? Yesuus nama ilma waaqayyo isa hangafaati. Ilma waaqayyooti malee waaqaa miti mi? Reefuu naa deebisee bar'ee jedhe. Waaqayyo Ermate. tokkichi sun abbaa isaati. Abbaa isaati malee Yesuus abbaa miti miti. Yesuus Kiristoos ilma.